حركات الشباب المهاجر والقاعدة قاليسا خوجته كوتين $1 مليون بتوقف سديتما قبر قورة تجر خجر قباسيتشي ركو إثيوبيا فرمانيا فانكا ويرجر جنة هنا منو كنجرو بارتيتشي موتماني كامولي تجراي أورميا في بنشانغول قموزتي كابسويد أنو تجران فرات إيبو فلاتشون ديغرسا تايسا توراني كايجد إبسي والدا كاثوليكي الديغرات تجراي كون هريرو باتسكانا كاثوليكي إثيوبيا ولين كامنو كامو دابو داف دركم نيجر راجد 1 billion COVID-19 vaccines and a pledge to continue funding development across Africa. Odu tentardatin lit Oromia tilattotinan Amara dalattot Oromo khafumata malla kan qeesan rabuqisu baale ba dargaggo talbut baasa turan biyyen itmujucachu lubbun namot turba darbu institutin sinqe UNESCO najjecha boti gada kharrajo ilaalchitu nak balaalefatu xalaya barreesu qondaali olana nadbilisum Oromo abab diragasa bakit damet wejijiramo partin arana Tigray gochi gara jabinna umat Tigray raggoda makdaabat gaafachuuf Tigray ammo warana mayyawa araw jaru jalqabu beeksisu China af American Africa rawal qolcha jiraachuuf baayati gare milishot al-Shabab al-Muhajir $1 million ibtokof sadeetama dhaqabu qofa dontaane gabaas business Africa tif telecom Ethiopia ilaalchisu leewwan dabalata qaamna anguyyo waariyo abba jirmaatiif Abraham Birroodu qopheessoon yehoon ingidaatiif gareen teeknika ammoo oduu dhiyeessu walii waariina roobi gurraan dhal 23 barri 2022 nu waliin turaa jeen Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu sinittimnaa ani hunangidaati. Godina Baalee Bahaa Aanaa Gololchaatti dargaggoota albuuda baasaa turan irratti biyyeensi gigaachuun lubbuun namoota 7 darbeera. Aanaa Gololchaa ganda Bullaallaa Kaajawaa iddoo addaa zoonii Baasoo Diimaatti dargaggoota albuuda baasaa turan irratti biyyeen jiguun lubbuun namoota 7 yoo darbu namoota hafan irratti ammoo miidhaan cimaan gahee jira. Itti gaafatamaan waajjira misooma albuudaa godina Baalee Bahaa Biraanuu Joobraa balaa qaqqabee fi gadda itti dhagahame ibsachuun dargaggoonni kunneen dhuunfaa isaaniitiin hojicha irratti bobba'anii osoo jiranii balaa kanaaf saaxilamuu himan. Balaa mudateen lubbuun namoota 7 darbuu fi namoonni 11 miidhaa qaamaa cimaa fi saaxilamuu waajjirri kominikeeshinii godina Baalee Bahaa beeksiseera. Oduu keenya itti aanuun lixa Oromiyaatti hidhattoonni naannoo Amaaraa dhalattoota Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisuu gabaasni qorannoo Addis Standard mirkaneesse. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naabee Dongorootti gurraandhala 12/2022 hidhattoonni saba Amaaraa daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoota 30 ajjeesuu isaanii gabaasni kun ni mul'isa. Gareen milishaa Amaaraa gurraandhala 12/2022 ganda Botoroo Booraa keessatti Alilla uummata nagaarratti bananiin nama 20 ol ajjeesuun manneen jiraattota hedduu biddaan mancaasu OMN jiraattota wabeeffachuun gabaasee kan ture wayitaa ta'u gabaasni qorannoo eessin ifa ta'e kunis ajjechaan jimlaa kun raawwatamuu mirkaneessee jira. Aanichatti namoonni 30 ta'an garee hidhatee socho'u kanaan ajjeefamuu fi manneen jiraattota 64 ta'an gubamuu ibse. Guyyaa haleellaan kun raawwatame shamarran garee milishaa kanaan booji'aman jiraachuu jiraattonni OMN'if ibsanii turan. Namoonni guyyaa 10 dura garee kanaan ukkaanfaman kunneenis hanga yoona achi buuteen isaanii kan hin baramin ta'uu gabaasni qorannoo kun mirkaneessee jira. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Limmuuttis haleellaan wal fakkaatu irra deddeebiin raawwatamuu kan eeru gabaasichi. Aanichatti namoonni 50 caalan ibiddaa fi rasaasaan lubbuun isaanii darbuus jiraattota wabeeffachuun ibsee jira. Aanaa Limmuutti kan argamtu magaalaan ganda fi xabaqqoo hidhattoota Amaaraan barbadoofteetti jedha gabaasni kun. Gandichatti haleellaa gareen milishaa Amaaraa torbanoota 2 dura raawwateen lubbuun namoota hedduu darbee kan lubbuun hafan ammoo guutuutti magaalaa gadi lakkisanii lagatti galuuf dirqamuu isaanii gabaasnee turre. Aanaa Guutoo Giddaatti haleellaa gareen milishaa Amaaraa uummata irratti raawwatu kanaan namoonni 100 fi 28 ta'an qe'ee ofiirraa buqqaafamuu ragaa qaama mootummaa wabeeffachuun kan eeru gabaasichi.
aanaalee Sibuu Siree fi Limmuuttis kumaatamni buqqaafamanii jiraachuu mirkaneessee jira. Haleellaan milishaa Amaaraa itti fufuun guyyaa guyyaan lubbuun namaa darbaa qabeenyi hawaasichaa saamamaa fi mancaa kan jiru wayitaa ta'u lammiileen kuma dhibbootaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqaafamuun dirree irratti faca'anii argamu. Godina Shawaa Lixaa aanaalee 12 ol keessatti oopereeshinii geggeessina maqaa jedhuun mootummaan tajaajila ibsaa fi telekominikeeshinii adda kutuu hawaasni himachaa jira. Haleellaa maqaa oopereeshinii jedhamu kanaan namoonni guyyaa adii ajjeefamaa jiru. Qe'een namootaa, bosonnii fi qabeenyi uummataas gubachaa jira. Oopereeshinii shanee balleessuu jedhu torbanee kana keessa godinichatti eegalame hordofee aanaalee akka Noonnoo, Jibaat, Dirreen Cinni, Gindabarat, Abunaa Gindabarat, Iluu Galaanii fi kanneen biroo 12 ta'an keessatti tajaajilli ibsaa fi telekominikeeshinii guutummaa fi gariin akka adda citee jiru jiraattonni OMN itti himanii jiru. Ijoollee keessan bosona jiran fidaa jechuudhaanis hawaasa gidirsaa jiru. Humnoonni mootummaa kunniin namoota jumlaan ajjeesuu, ukkaamsuu, qe'ee buqqisuun aanaalee kanneen keessatti taatee walirraa hin cinne ta'aa jira. Waraanni federaalaa, poolisiin Oromiyaa fi humnoonni finxaalayyaa Amaaraa duula kana waliin raawwataa jiru jedhamee jira. Oduu walqabatuun godinoota Baalee fi Arsii bakkeewwan hawaasni Amaaraa fi Oromoo wal keessa jiraatutti uummata Oromoo irratti lola banuuf qophiin godhamaa jiraachuun himamee jira. Kanaafis humnoota finxaalayyaa Amaaraa hidhachiisanii akka jiran odeessi garasii ba'aa jiru ni agarsiisa. Mana namoota filatamanii fi dhaabbilee amantaa tokko tokkotti kuusaan meeshaa waraanaa mul'achaa akka jirus himamee jira. Lola qindaa'aa Wallagga Bahaa, Horra Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaatti milishaa Amaaraan baname kana gara Arsii fi Baaleetti babal'isuuf karoorri waan jiruuf uummanni dammaqinaan of eeggannoo barbaachisu gochuu akka qabus dhaamameera. Instituutiin Siinqee UNESCOon ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu akka balaaleffatuuf xalayaan gaafate. Instituutichi xalayaa gurraandhalaa keessa UNESCOf barreesseen ajjeechaa jibbiinsaa fi gara jabinaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame akka balaaleffatu gaafatee jira. Siinqeen abbootiin gadaa Karrayyuu bakka tokkotti ajjeefamuu jechuun aangawoota mootummaa bakka tokkotti ajjeesuudhaan tokkumaa jedhe. Kanaanis uummanni Karrayyuu hooggansa isaa dhabuu eeree jira. Sirni gadaa hambaa kiliyyaa UNESCOon galmeessa keessaa tokko ta'uu kan yaadachiise xalayichi ajjeechaan abbootii gadaa aggaammii hambaa fi beekumsa sirna gadaa balleessuuf godhamedha jedha. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ajjeechaan abbootii gadaa Karrayyuu ajjeechaa seeraan alaa humnoota mootummaatiin raawwatame ta'uu qorannoon mirkaneessee jira. Kana malees koomishinichi namoonni ajjeechaa kana raawwatan seeratti akka dhihaataniif waamicha dhiheessus hanga ammaatti namni seeratti dhiyaate tokkollee hin jiru jedha xalayaan Siinqee. UNESCOon adeemsa haqaa abbootii gadaa barbaaduu keessatti akka gargaaru akkasumas akka qaama sirna gadaa hambaa kiliyaa addunyaatti galmeesseetti ajjeechaa abbootii gadaa kana ifatti akka balaaleffatuuf gaafatee jira. UNESCOon araarri akka bu'uu fi dhugaan akka bahu akkasumas hawaasni Karrayyuu haqa akka argatuuf qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu gaafachuu qabaa jedha. Kana malees UNESCOon gaafatamummaa walqixxummaa aadaa fi adda addummaa aadaa kabachiisuu irratti qabu bahachuun hawaasni Karrayyuu beekamtii akka argatu taasisuu qabaa jedha xalayaan Instituutiin Siinqee UNESCOf barreesse kun. Instituutiin Siinqee qorannoo dhuunfaa fuula 34 ta'u maxxansee jira. Gara oduu keenya itti aanutti wayitaa ceenu qondaalli olaanaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa bakka itti hidhamanii turan qajeelcha poolisii magaalaa Galaan keessaa dhabaman. Obbo Abdii Raggaasaa qajeelcha poolisii magaalaa Galaan keessaa guyyaa 2 dura dhabamuu kan himan maatiin eessatti akka geeffaman poolisii yoo gaafannu qaama duraan adaraanu bira kaa'etu deebisee fudhatee jechuu malee qabatamaan bakka isaan jiran nu beeksisuu hin dandeenye jedhan. Obbo Abdii Raggaasaa yeroo adda addaatti manni murtii yakka ittiin himataman irraa bilisa jechuun akka bahan murteessus poolisiin Oromiyaa ajaja mana murtii irraa tarkaanfachuun seeraan alaa aangootti fayyadamee mana hidhaa tokkorraa gara isa kan biraatti jijjiiraa waggaa 2 oliif hidhaa tursiisee jira. Obbo Abdii Raggaasaa ji'a 2 dura kaampii humna addaa Oromiyaa magaalaa Galaan jiru bakka qondaalota adda bilisummaa Oromoo biroo waliin itti hidhamanii turan irraa sababa ifa hin taaneen addatti baafamanii qajeelcha poolisii magaalaa Galaan keessatti qofaa isaanii hidhamanii turan. Ji'oota 2 darbaniif qajeelcha poolisii itti hidhamanitti maatiinis ta'e namni kamuu dhaqee dubbisuuf dandeenye turre kan jedhan miseensi maatii OMN dubbise. Yeroo ammaa garuu bakka isaan buusan wallaallee yaaddoo keessa jirraa jedhu.
akkuma yeroo kaanii isaan gaafachuuf garasi dhaqne achi isaan dhabne kan jedhan namni kun eessa akka geeffaman adda baafachuuf poolisii yoo gaafannu qaama daraanu bira kaa'atetu deebisee fudhate jechuun ala qaamni sun eenyu akka ta'ee fi eessatti akka fudhate waan nutti himan hin qabanii jedhu. Guyyaa lamaa fi bakka adda addaa dhaqanii barbaadaa turanis isaan argachuu akka hin dandeenye himaniiru. Guyyaa obbo Abdiin mana hidhichaatii dhabamsiifaman sana dhaabbileen mirga namoomaa hidhamtoota seeraan alaa hidhamanii jiran daawwachuuf beellama qabatanii turuu odeeffannoo qabaachuu kan himan maatiin poolisoonni akka obbo Abdiin qaamolee sanaan wal hin argineef miliqsuu akka hin oolle ibsan. Gama biroon duullee Tiwiitarii hidhamtoota siyaasaa Oromoo manneen hidhaa Itoophiyaatti dararamaa jiranii fi sagalee tahuu kaayyeffate qophaa'eera. Yeroo ammaa hoogganotaa fi qondaalota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoota siyaasaa Oromoo 50,000 caalantu manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti dararamaa jira kan jedhan qindeessitoonni duula Tiwiitaraa kana waa'ee namoota kanneenii addunyaa dhageessisuun dhiibbaa hawaasa addunyaa akka jabaatu gochuutu barbaachisaa jedhanii jiru. Oduu keenyatti aanuun hoogganoonni olaanoon dhaabbata fayyaa addunyaa, dhaabbata qonnaa fi nyaata addunyaa fi dhaabbata baraarsaa daa'immanii UNICEF kibba Oromiyaa naannoo hongeen miidhame godina Booranaa daawwatanii jiru. Jilli kun qondaalota ministeera fayyaa fi ministeera qonnaa Itoophiyaan kan durfaman wayitaa ta'u aanaa Dubluqitti hawaasa hongeen miidhame daawwatanii jiru. Aanaa Dubluq buufata fayyaa Dubluqitti wiirtuu kenniinsa wal'aansa fayyaa hanqina midhaan nyaataa tattamaa fi to'annoo qulqullina bishaanii daawwatee jira. Hawaasaa fi bulchitoota godinaa waliin haala yeroo fi kenniinsa gargaarsaa tattamaa irrattis mari'achuu isaatu himame. Hawaasaa sababa hongeetiin rakkina fayyaaf saaxilamee fi hanqina nyaataan miidhame gargaaruuf fi wal'aanuuf meeshaalee wal'aansaa dhaabbata fayyaa addunyaa irraa argaman meetirik toonii 31 kenneefii jira. Gara fuulduraattis hanqinoota mul'atan irratti ministeera fayyaa Itoophiyaa waliin ta'uun deeggarsa godhan jabeessanii akka itti fufan dhaabbileen kunneen himanii jiru. Gara oduuwwan bal'inaan qopheeffannetti wayitaa ceenu ammoo ji'oota 12 darbanii qofa keessa doolaara biliyoona 3 fi miliyoona 700 fi miliyoona 78 ta'utu karaa M-Pesa Keeniyaatiin ergamee jedha gabaasni biizinasii. Horiin kun harki caalmaan jechuunis persentiin 63.1 United States irraa kan dhufu wayitaa ta'u. Lammiileen Afrikaa kibbaa fi Uganda karaa Keeniyaa gulaan maallaqa biyya alaarraa ergamuuf fudhachuuf dursuu irratti argamu. Dhaabbata telekoomii biyyattii Safaariikoom waliin kan hojjetu M-Pesaan dinagdee biyyattii fi oolmaa guddaa oolu Business Insider mirkaneessee jira. Guyyoo Waariyoo bal'inaan isinitti hima. A figure that has risen from $278 million in January. Gargaar Suhan kenna beese khalergamoon lammiileen Ugaandaa fi Afrika kibbaa horii guddaa Keeniyaa gulaan ergachuun biyyattiif galii guddoo argamsiisuu jiru jedhaani. Dhume bar 2021 jechuun ji'oottan 12 darban qofkee doolari biiliyoona 3 fi miiliyoonni 778 Naayiroobii seenuu kadubbat gabaasichi horiin kun harki 63.1 United States irraa jiraattota biyyaa buuru Keenyaataatiif ergamu ragaaleen agarsiisu. Hataa tuuti ammoo beessee lammiileen Keeniyaatu yeroo dhiyooti asal irra galchiti parsanta 3.4 gad buuha hoommat gabaasi baankilee qooni ji'a majjii khabar 2022 khadabr hanqofkee guddini jaba argamsiisuun baankileen biyyattii doolar miiliyoon 338 jechuun shilinki biyyattii yoo jijjiir biiliyoon 38.3 galchuusi gaazexaan Business Insider Africa jedhan balbaloo. Africans abroad work hard every day not only to be able to sustain themselves but to send resources back home. Jalaqab bar 2022 hanqofkee shilinki biiliyoon 427 argachuu qaym ragaan baanki jiddu galees Kenya Kenyan Central Bank guddin wagga darbeetii wal birqamne olaallu parsanta yookaan arki 21.4 wal guddin argamsiimna jirjachuun qilixamaan Amerikaan horii guddayyamuun min qabne Nairobi tergumata qararratti argamti biyyoottan odol araboota keessatti argaman kanneen
kanneen akka United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar fi Bahrain Ameerika hordofuun Keeniyaaf oolma guddoo ooluu jira gabaasi gaazexaa Star jedhamu lammiileen Keeniyaa dhibbedduu lakkaaman biyyoota kan keessatti shaqqalachaa jira jechuun gabaas. For a second consecutive year, remittance flows to low and middle income countries. Abeenyi Keeniyaa harki caal horii biyya larra argamu exportiif turizimii irra harkatu yoo ta'u dhuma bara 2019 irra jalqabe garuu sabab COVID-19tiin biyyattiin qabeenya dhuga dhabusii gabaasi business biyyattiin mirkaneessa. Taatullee yeroo dhiyooti as waraan Itoophiyaa hordofee dippiloomaasii bareeda mootummaan Uhuru Kenyatta Ameerika waliin qabaachaa dhufee Naayiroobiin $1 biliyoonota lakkaan budduuffachaa jirti jedhan. Horiin kun harki caalu karaa bilbila harkaa M-Pesa jedhamuun ergama. M-Pesaan firguddaya dhaabbata Telekoom Kasaffari jedhamu yommuu ta'u dhaabbatichi Itoo Telekoom gaggabsa intarneetiif qunnamtii biyyattii dhuunfachuuf eebile bara 2022 irraa eegalee Itoophiyaatti hojii jalqabaa jechuu jira. Uummataaf boqonnaa Itoo Telekoomiif immoo boowwoo mataa ta'u akka noolammuma sodaatamuu jira. A consortium led by Kenyan telecoms operator Safaricom aims to Partiin Arena Tigray gochi gara jabinaa uummata Tigray irratti tuffiinsaan raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf gaafate. Rakkoo Itoophiyaa furmaanni afaan qawwee irra jira jennee hin amannu kan jedhu Arena Tigray mootummaan qaamolee Tigray Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzitti qabsoo hidhannootti jiran ofirraa dhiibuu filachuun rakkoo biyyattii ammeessaa waan jiruuf adeemsi kun dhaabbatee karri mootummaa mariif banaa akka ta'u hunduu dhiibbaa barbaachisu gochuu qaba jedhee jira. Bal'inni oduu kanaatti aanee dhiyaata. Partiin Arena Tigray gochii gara jabinaa uummata Tigray irratti tuffiinsaan raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf gaafate. Itoophiyaan abbootii aangoo nageenya buusuu irra walitti bu'iinsa qabsiisuu filatan isaan ijaaruu irra diiguun salphatuuf warra jireenya ulfaataa uummata biyyattii hubirraa salphisuu irra ba'aa biraa itti fe'uun uummata giriirsaniin dhuunfatamtee jirti kan jedhu paartichi ibsa haala waliigalaa biyyattii fi rakkoo addatti uummanni Tigray argaa jiru ilaalchisuun baaseen Tigray addatti Itoophiyaan ammoo akkuma biyyaattuu balaa hammaataa keessatti kufanii rakkoo Itoophiyaaf furmaanni afaan qawwee irra jira jennee hin amannu kan jedhu paartichi mootummaan qaamolee Tigray Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzitti qabsoo hidhannootti jiran ofirraa dhiibuu filachuun rakkoo biyyattii hammeessaa waan jiruuf karri mootummaa mariif banaa akka ta'u hunduu dhiibbaa barbaachisu gochuu qaba jedheera. Marii biyyoolessaa jedhamuun adeemsi deemaa jiru rakkoo kan qabu qooda fudhattoota maricha irratti hirmaachuuf malan kan ofirraa dhiibe tokkummaa biyyattiifis ta'e nageenya buusuuf homaa tokkollee kan hin fayyadne ta'uu hubachuun mariin biyyaalessaa dhugaan rakkoolee jiran furuuf dandeessisu bifa hunda hammateen akka qophaa'uuf gaafateera paartichi. Tigray fi Tigraayin alatti dhiibbaa addatti dhalattoota sabichaa irratti fuulleffateen yakki gara darbe dhalattoota Tigray irratti raawwatamaa jira kan jedhe Arena Tigray yakki uummata Tigray irratti raawwatamaa jiru kun xumura akka argatuuf gaafateera. Milishaa fi humni naannoo Amaaraa akkasumas waraanni Eertiraa kutaalee Tigray humnaan qabatanii jiran gadi lakkisanii akka ba'aniif kan gaafatu ibsi paartichaa iddoo hundatti dhukaasni akka dhaabbatuuf qaamni garee biyyattii fi dhimmamu dhiibbaa akka uumu gaafateera. Hololli dhalattoota Tigray irratti xiyyeeffate akka dhaabbatu miidhaan qaama mootummaan bakka adda addaatti sababa eenyummaa isaaniif isaan irratti raawwatamus xumura akka argatu gaafateera. Dhalattoonni sabichaa ba'anii akka hin galle hojjetatanii akka hin jiraanneef dhiibbaan bifa garagaraan irratti raawwatamus irraa dhaabbachuu qaba jedhe Arennaan. Isaan sababa eenyummaa isaaniitiin hojii isaanii irraa qabamanii hidhaatti guuramanii jiran ammallee jiru. Isaan hafan marti hiikamuun hojii isaaniitti deebifamuu qabu jedhe paartichi. Uummanni Tigray akkuma waliigalaattuu beelarra bu'aa jiraachuu kan eeru ibsichi yakki namummaa daangaa darbe kun akka itti fufuuf hayyamamuu hin qabu. Qaamni martuu uummata kana gaaga'ama mudateen jalaa oolchuuf gaafatama qaba jedheera. Uummatichi tajaajila elektiriikaa, baankii, bilbilaa fi intarneetii, bishaan dhugaatii, fayyaa fi geejjiba dhorkamee jiraachuu eera ibsi kun. Rakkooleen uummaticha jiruuf jireenya danqan kunniin hatattamaan furamuudhaa baannaan wal waraansi akka itti fayyamuu ta'uu hubachuutu barbaachisaa jedhe. Kun ammoo uummata Tigraayinis ta'e uummata guutuu biyyattii kan hin fayyadne ta'uu akeekkachiiseera. Tigray leaders have continuously insisted they would not stop the fighting until those services are back and the blockade. Oduu keenya itti aanuun Tigray humna waraanaa ammayyaa ijaaraa akka jirtu ajajaa olaanaan waraanaa Tigray himan. Waraanni humna ittisaa Tigray bifa walabummaa uummata Tigray kabachiisuu danda'uun ijaaramaa akka jiru ajajaa olaanaan humnoota Tigray Leetanaal Jeneraal Taaddasee Warradee beeksisanii jiru. Abrahaam Birruu dhimma kanarratti waan qopheesse qaba. Tigray humna waraanaa ammayyaa ijaaraa akka jirtu ajajaa olaanaan waraanaa Tigray himanii jiran.
waraanni humna ittisa Tigraay bifa walabummaa uummata Tigraay kabachiisuu danda'uun ijaaramaa akka jiru ajajaa olaanaan humnoota Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warrade beeksisanii jiran. Sirna eebba loltoota haaraa leenji'an irratti argamuun haasaa kan taasisan jeneraalichi waraanni Tigraay qabsoo uummata Tigraay injifannoon goolabuudhaaf qophii barbaachisuu hundaa xumuree jira jedhan. Qophiin taasisaa jirruu fi waraanni ijaaramaa jiru diinota keenya amma nu marsanii jiran buqqisuu qofaa miti kan jedhan Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warrade humni ijaaramaa jiru waraana ammayyaa fi nagaa fi tasgabbii uummata Tigraayiif wabii ta'uu danda'uudha jedhan. Bifuma wal fakkaatuun pirezidaantiin naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa torbee dabre kennaniin wantoota mariif hin dhiyaanne keessaa tokko humna waraanaa Tigraay ijaarrataa jirtuudha jedhanii turan. Oduu biraatiin bataskaanni Kaatolikii Addigraat Tigraay hariiroo bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa wajjin qabdu adda kutuu beeksiftee jirti. Dhaabbileen amantaa Itoophiyaa waraana duguggaa sanyii Tigraay irratti labsame balaaleffachuu caalaa qaama duula kanaa ta'uudhaan deeggarsa taasisaa turanii kaa'e jedhe ibsi waldaa Kaatolikii Addigraat Tigraay kun hariiroo bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa waliin qabnu kamuu dhaabuudhaaf dirqamnee jirra jedhe. Bifuma wal fakkaatuun manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Tigraay hariiroo bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa wajjin qabdu addaan kutuun Sinodoosii Tigraay hundeessuuf sochii eegaluusaa kan ibse yoo ta'u manni marii olaanaa dhimmoota Islaamummaa fi waldaan warra Wangeelaa Tigraayis murtee wal fakkaataa fudhachuun isaanii ni yaadatama. Tarkaanfiin karaa siyaasaa waraanaa fi sochiin karaa dhaabbilee amantaa Tigraay fudhatamaa jiran kun karoora Tigraay walabaa dhugoomsuu ta'aa yaadi jedhu tilmaama nama baay'ee ta'aatii dhufee jira. Ergama addaa gara gaanfa Afrikaa ergitee kan turte Chaayinaan Ameerikaa waliin morkiitti seenuun ishee biyyoota akka Sudaan, Itoophiyaa fi Soomaaliyaa miidhuu danda'a jedhame. Nageenyaa fi tasgabbii naannichaa keessatti gahee keenya guddisuu itti fufnaa kan jettu Chaayinaan dippiloomatii gameessa jedhaman Xu Bing ergama addaa gochuun baha Afrikaatti muuddee jirti. Wal morkiin Chaayinaa fi Ameerikaa kun garamitti deemaa waan jedhu Guyyoo Waariyoo akkatti aanutti xiinxaleera. China has said it will appoint a special envoy to foster peace in the turbulent Horn of Africa. Dhiibba mirga namooma jajjabaan himatamuun biyyoota lixa Afrikaatiif Ameerikaatiin qeeqama ka jirti biyyittiin Maao Zedong Chaayinaan ergama adda gaafa Afrikaa erguuf jechuun isii addunyaa mamseef. Gaagam siyaasa gaafa Afrikaa qabbaneessuuf Ameerikaan ergamtoota dalam jechuun Jeffrey Feltmaniif David Satterfield ferguu waraan Itoophiyaa seer dhablummaa Eertiraatiif fonqolchisuu dan qofa don taane qumaar farmaajoo to'achuuf carraaquu irratti argama. Baay'een uummata biyya lafaatiif meeshaalee foorjii oomishuun tokkeessoo qabeenyaaf humni galiitiin Ameerikaa taansitee lammeessuu irra argamte Beijing United States hordofuun ergama adda gaafa Afrikaa ramad jechuu Reuters gabaase. It has been an ally of Abiy's in a conflict that has killed thousands and forced hundreds of thousands to flee. Haapuugini haarawaa ambasaaddar biyyattii ardiilee akka Ameerikaa Oceaniif Afrikaa dippiloomaasii Beijing bakkee tajaajila turka jedhama Abjuebi ergama adda olaanaa gaafa Afrikaa ta'u United Statesin qolchuufi jedha. Ameerikaan mirgoota ilmaan nama diimokiraasiitiif kana moomaalleen gad fageenyaan ka kabajamaniiti jedha. Karaa dildilaaf bu'uuraalee misooma jaartee fitumtee bulchuu malee mirga ilmaan nama buddeen hin ta'uun immoo yaadi Chaayinaa. Sababum kanaan duub biyyooti iyyeeyyiin mirga dhala nama sarbuun maqaamaamoo qaban kanneen akka Eertiriyaa fi Itoophiyaan faanuu Chaayinaan abbo jechuu eegi jalqaban yaayuu bulanii jedhan. Tokkummaa Chaayinaatiif Afrikaa maqa jedhuun dhiyootan dir Senegaal Daakaar irra koriyaamte bulchoota Afrikaa addunyaa yakka namoomaatiin himattu $40 biiliyoona ol badhaasuun Ameerikaa hadallansiifte biyyittii Jiijibing Chaayinaan ijoollee George Washington Ameerikaa mataan qabuun addunyaa jaanjessuu jirti jedhan. 1 billion COVID-19 vaccines and a pledge to continue funding development across Africa. Horii waan qab gargaare guddeen nageenyaaf badhaadhin biyyoota gaafa Afrikaa iyyeeyyii ta'an kan mirkanees kajet biyyittii Jiijibing Chaayinaa ergama isii kan Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa rakkoo qabanii bobbaasuun shaqqalachuu barbaaddee xiinxaltoo siyaasaa ture. Ameerikaan farmaajoo Isaayyaasiif Abiyyee must go waan jetteen fakkaatti. Chaayinaan isa waliin jira waan shaayii fida jechuun irratti argamti. Afaan war siyaasaatiin immoo waan shaayii yookaan qarshii qoolaa don taane hojii barbaadachuu jirti jedhan. China is Africa's largest trading partner with nearly $190 billion in trade. Buufati doonii Jibuutii
Jibuutii harraaf balbal godhachuun gaafa Afrikaa shaqataan ka dhuunfate Chaayinaa moona loltoota Ameerikaa irra laf kiiloomeetira muraasa irra kaampii waraana ijaarrachuun jira jechuun jirti. Hammaleellee humni bishaan irra qaam jajjaba hundeessuun biyyootan bafagoo irra boba yookaan beeziila Eeshiyaa farrammoo haalsiif paanti akka maansaatti hammaaruun Awurooppaa gurgurachuu jirti jedhu. Gadi jettee hojjatte shaqqalatti momatana dhaabdaan gaafii Ameerikaatti hojjadhe bulafaan kan kenarra qabadhuun deebi Chaayinaatti Jooyeef Shiijiping diimokiraasiif liqeen Ameerikaaf Chaayinaan humni waltagarsiifachuuf Afrikaa irra mataa wal qabu irratti argamu. Between China and Africa reached over $220 billion in 2019. Oduu keenya xumuraatiin gareen milishoota Al-Shabaab waggaa dabre qofaa bittaa meeshaa waraanaaf doolaara Ameerikaa miliyoona 24 baasuu gabaasni qorannoo Somaaliyaa tokko mirkaneessee jira. Zahira Research Institute akka jedhutti Al-Shabaab bajataa isaa kan bittaa meeshaaf jecha waggaaf qabate keessa harka gadi aanaa yoo fayyadamu galiin isaa kan waggaa immoo doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 80 caalutu dubbatama. Ammas guyyoo waariyoo dhimma kanarratti waan qopheesse qaba. This is the jihadist group behind the attack at the Westgate shopping mall in Kenya. Garee milishoota Al-Shabaab waggaa darbe kan qof bitta meeshaa waraanaatiif beessi Ameerikaa doolar miliyoon 24 baasuu gabaasii qorannoo Soomaaliyaa tokko mirkaneesse. Dhaabbati qorannoo The Hillary Research Institute akka jedhutti Al-Shabaab galisa waggaa keessa boombiif qawwee gurguddootti lubbuu balleessoddu shammatachuuf horii Ameerikaa beessi hedduu baasuusaa gabaas fuul 25 fudhate jedhanii mirkaneesse. Harakaat Al-Shabaab al-Muhaajidoo Al-Qaaydaa galisa waggaa tokkootiin doolar miliyoon 180 gibir guurrate jira gabaasichi meeshaalee waraana gugurdoollee karaa Yemen gulaan Soomaaliyaaf biyyoota Afrikaa hedduu galchuusaa Afrikaan News barreesse. They will strike again. The question is where and when. Jitoko baasii qarshii doolar miliyoon 100 baasuuf karoorfatte doolar miliyoon 24 qof qabaafte ijoolleen abdii godaaneetuun je'um dabar kan qof kee boombiif qawwee gurguddoo bituuf beessi Ameerikaa doolar miliyoon 2 dhangalaaste jirti jedhaan. Laawwee bitti kanaana lalleetti injiinaroota qabduuf fayyadamuun boombiif meeshaa dhukaa wadduu kalaquun isii ka dubbatama Al-Shabaab loltoota Aamisoon hedduun lakki jeefteef meeshaalee baay'eellee warra kanarra boojiin oolti jedhamte sodaata. Jihaadistooti Harakaat Al-Shabaab al-Muhaajid gabaabsinee yaamni immoo Al-Shabaab jedhamuun beekamtuun bara 1990 kee dhaabbachuun bara 2012 loltoota ISIS waliin firummaa qabaa jetti. Jalqaba bara 2006 immoo biyya Abdullaahi Farmaajoo Soomalee dhuunfatteen booda loltoota Itoophiyaatiin garqota Soomaliyaa dhiibamtee guffamusii dubbata. The recruits might remain regular fighters, become bomb makers, or work for the Amniyat. Seerota jajjaboo labsuun ilmaan nama fixuu Keeniyaa, Soomaaliyaaf biyyoota Afrikaa hedduu weeraruun lubbuu balleessu qofa don taane boombiyaa gaara geettuumata nagaa darbuun gurguddaa horatti gareentuun hidhattoota Afrikaa kaabaa akka Boko Haramiif naannoo Maagriifaal irra Al-Qaayida fa waliin siyaasa obbolummaa midhaafachuun namoota lakkoofsaan 100 lakkaa'aman haleellaa riphee loltummaa kanaan fuula dhugaa gaggeessuu si gabaasne ture. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii gareen qorattoota tokko gabaas bara 2021 heebbaafteen Al-Shabaab meeshaalee waraanaatiif boombi galchuun balbaloota 100 caalaniif fayyadamuu si dubbatama. Sun keessa immoo heellaan Kismaayyoo ka Soomaaliyaatti argamis guddichaa jedhu doolara miliyoon 180 keessaa miliyoon 100 gad hagalgaaramta Al-Shabaab ammallee nan fixuuf karoor qabdii jedhan. The territorial Shabaab controls in Somalia is shrinking. The group has also just emerged. Daawwattoota OMN oduun irraaf qabnu kanneen turan waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.